Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo lammiilee biyya keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka irraa nu daawwatu jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechaa bakki itti argamu mana hidhaa Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti argamna. Akkuma beekamu nuti lammiileen biyya kana keessa jirru yoo xiqqaate lammiilee baatii 8-9 waggaa fi achii ol keessatti jirrudha. Kanaaf mootummaatti iyyannaa yeroo hundumaa boonnaa furmaata gammaatti hin arganne inshallah furmaata argannu abdii qabnaa yeroo hundumaa boonnaa ni fannu rakkoo keenya nu ibsanne ni fannu ammallee ni fannu nu ibsanna. Kanaaf ilmaan Oromoo as keessa jiran rakkoo keessa jiruu fi dararaa argaa turree fi ammas argaa jiru ammas itti deemaa jiru akka ibsannuuf yaada uummata keessa jiranii akkasitti gaafannaa. Kanaaf bakka jirtanitti sheer gochuu waan biraa dadhabdan sheer gochuudhaan nu gargaara sagalee nu ta'uudhaan nu gargaara wanta biraa gargaaruu dandeenye kana kan nu gargaartan kabajaan isin gaafa bakka jirtanitti sheer gochuudhaan sagalee kan ta'an kabajaan isin gaafanna yaada. Kan jiraachaa jiru akka namaatti osoo hin taane akka namaa gadi jiraachuu jira. Maaliif yoo jettan nuti rakkina qabnee sababa gartee bilbila dhabuutiin miidiyaattis gara himannuu hin qabnu. Kanaafuu viidiyoo tokko waraabnee miidiyaadhaaf dhiyeessuudhaaf carraa akkasiin arganne bilbila guddaadha waan ta'eef nurraa fudhanii kanaafuu bilees warroonni gartee miidiyaa gara kanneenuu keessas ta'e alaas sagalee keenya kan akka sheer nuuf taatanii sagalee nuuf gootanii kanaaf asumaan isin gaafanna. Kanaafuu nuti kan jiraachaa jirru akka namaa gadi jirti. Maali yoo jettan nuti nu dhukkubus carraa mana yaalaa argachuu hin dandeenye Itoophiyaa wajjin asuma dubbisanii kanaafuu nama biraan saba kamuu haa ta'u mana yaalaa ni geessanii isaan iddoo gaarii ni geessanii kanaafuu nuti carraa akkasiis argachuu hin dandeenye maaliif dhiifamoonni asumaan sagalee nuuf ta'aadha sheer nuuf godha nama kamiinuu warroota gartee miidiyaa fayyadaman biraan nama kamii biraan nu gaadha asumaanii dhaabbii fayyadaman galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota TV kanaa siniin jedha. Wallahi baay'ee takka dararaatti jirra, dararamee jirra, kun uummanni ol kaasee dhukkubsatee jira. Baay'ee takka miidhaa guddaatu nurratti dararamaa jira. Nama keenya nama dhukkubsatee jiru kan mukayyaba nutti baranii mukayyaba ta'ee kan lukti cabee kan jiraachaa ciisuu adda meeqatu jira. Wanta nurraa fuudhaa jennaan waan biraa nutti haa ta'u nu arrabsani waan isaan nu jedhan kophaan kabaja dhabne naamusarraa baane Kaleessa Muhammad deebinee waan biraa takka hin jedhe namni kun hadhaa'ee kabaarii torba gahee jira ka saddeet gahee jira amata gahee jira namni hadhaa'ee waan godhu dhabee sammuu isaa irraa bahee jennaan kaleessa deebi'ee namni kun nyaata dhaabne hurduun keenya nyaata dhaabnee dhugachaa biyya keenyatti jenne biyya keenya feenaa walimmoo nu ajjeesaa jenne waan godhu wallaallee gaafa jennu dhufanii kottee takkaa nu dhaabanii jechuudha luka takkaa nu dhaabanii akkan teenya akkan jiraanya nu godhanii nutti nammanii ispoortii nu hojjechiisee dhabanii jennaan konteedhaan nu dhaabanii garaadhaan nu daabisee dhabanii jennaan nu tumanii rukuttaa hin jiran nurratti raawwatanii humnaan nyaata kan nutti naqanii deeman. Mirgi kan isaaniitii biyyi kan isaaniitti jennee waan goon wallaallee du'aan keenya kan waan goon dhabne galgala nyaanna nyaata. Kanaaf adaraa keessan qaama dhimma lolaanis nu dabarsaa. Miidiyaan gurguddaa miidiyaan sagalee qabdan guutuun keessan adaraa keessan nu dabarsaa isiniin jennaan. Mee dhaabicha kaleessa guyyaa guutuu sababa nyaata laganneef mirga keenya gaafachuuf nyaata laganne sana nu dhaabaa oolan akkaataa itti nu dhaabaa oolan uummata akka arguuf isinummaan agarsiisa. Akkatti nu dhaabaa oolan miila takkaan. Sa'a takkicha akkatti nu dhaabaa ilaa. Akkatti nu dhaaban. Akkatti dhaabanne akkatti yoo miila kee takka lafaan geesse miila kee takka lafaan geenyaa jechuudha. Shingaadhaan rukutamta. Hadiida waan teephaa hadiidni keessa jiru sanaa rukutamta. Ina hamta. Akkasittiin karaallee ishiitiin godhani luka tokko qofaadhaan si dhaaban garaadhaan lafarra si boqoqsiisan harka si qabachiisanii ol si kaasanii kan si dhaaban kanadhaa mirgi keenya dhiibamee jira mirgi keenya sarbamee jira utuu biyya qabnu biyya maaliif dhabne maaliif mirgi keenya nu sarbamu kanaafuu nu birmadhaa yaa ilmaan Oromoo nu birmadhaa miidiyaan gurguddaa warri sagalee qabdan nu birmadhaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argaa jirtan mucaan kun dhukkubsatuu qofa osoo hin taane qaamotuma mootummaatiin daa'ima xiqqishuu kana maleedha nama miidhaan irra gaheedha wallaahi jechuudha mucaa kana handhuurri isaallee jechuun walumaa galatti bas waan nama gaddisiisu dubbachuun namatti ulfaatudha daa'ima kana qofa osoo hin taane nama ciisuun argitan kana dhukkubsataadha nurraa baasaa jennaan nurraa baasuu didanii haa du'uu inshaallah moot jedhanii amma haa du'u yoo fedha jedhaniitiin isin feetan dhumaa jedhanii Itoophiyaa yaalan qabdu nuun jedhanii haala sanii mucaan kun bakka kanatti dararamu jira. Mucaa kana laaluudhaaf durallee miidhaan jaraan akkuma irra gahee jiru garaa isaa akkuma argitan kana kun bakka kana baqaysanii
miidhaan guddaan irra Mataan jira. apa kuno? Mataan isaallee mootummaa Suudiitiin bakka guddaa harka lamaan ol hidhanii Nah. dararaa kan turan ta'uu isaati. Kuma argitan garaa isaa bakka baqaqaa kanallee mootummaa Suudiitiin kan akkana godhan ta'uu isaati. Isa qofa osoo hin taane namoonni hedduun miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaati. Wallahi ilmaan Oromoo inni kaan kunoo dhiiga tufa inni kaan boolii fincaan danda'ee dhaabbatee hin boola'u inni kaan danda'ee taa'ee fi boolii kaan hin baasu akkasitti namni nu keenuu dhaan jiru yoo nu akkuma nu geessa jenne akkuma nu geessanii maali mootummaa keessan tusi bitaara nu beenu osoo mootummaa keessan hin fudhate nu isin galchinaa xiyyaara kunoo jaayila ta'ee ta'aara mootummaa Itoophiyaa tulla isin fudhachuu didan jedhanii abbaa dhabne adaraa kunoo ilmaan namaa dhumne keessatti wallahi nam tokko faa namni danda'ee beddeen gajjadee harkaan fudhatee nyaatu jiru isaa qoonqoo nuu fidanii qoonqoo kuffii abbaa tokkittiin nuu fidanii guyyaatti kuffii abbaa tokkittiin nuu fidanii akka hirmaa jira qoonqoodhaan dararramne wallahi billaahi inni kaan cuggaarraa luqqa'ee inni kaan kaleedhaan inni kaan dhiiga tufaa waan isaan beenu kuma keetiin bituu namu wayya kan nutti bananee dandeenya inni kaan fayyada danda'ee dhaabbatuu danda'ee hedduun gadi hin taa'u cinaachaan hin ciisu qomaan hin ciisu akka itti dararaan guddaan nurra ga'ee jira abeet akka nuyi adiraa mirgi keenya eegamuu jenna mirgi keenya akkatti dhiibamee jira akka mirgi keenya nu eegamu abeet isin jenna adiraa shirri nu godhaati mootummaa Itoophiyaatiin dhugaa ilmaan Oromoo keetti dhumaa jirti adiraa akka sabni keenya keetti dhumne mana akka nu galchitamu biyya keetti nu galchi nu godhaa isin jira assalaamu alaikum akkasitti dhumaa jirra kaasiniin jennaa ilmaan Oromoo kun akkasitti wallaahi dhumnee waa tokko jireenyatti hidhamnee ciisuudhaaf ka'uudhaaf akka wallaalleeti waa tokko nu kaabadee jirra waa karatti baanu karatti kaan wallaallee fuulduratti waan itti baanu sun beeynu garuu waan isaan gochuu taarannu akkasitti waa nu dhaalee nu fixuuf akkasitti qoonqoo nu fixuuf akkasitti bishaan nu fixuudhaaf waan akkasaa garuu hin beeynu nuti kanaaf jechuudha mirgi keenya akka nu eegamee beeta keetti manneen keenya akka mirgi keenya eegamee akka mootummaa keenya itti nu himtanii shirri nu gootanii akka biyya keenya nu galchitanu isiniin jenna yaa obboleewwan kiyya warri ala jirtanu agaruu ilmi dhiiraa bakka itti duusu beeku bakka itti ka'usu beeku garuu immoo adagaa guddaa keessa jirra rafuudhaaf riimni nu qabu mataan keenya nu baname sammuun keenya gara booddeetti yoo gallayyuu biyya keenyatti wallaahi fayyadamuu dandeenyu hojjetannee buluus hin dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf dhukkuba hamaadhaan qabne dhukkuba birootii qabne akkasitti kunoo wallaahi osoo gallee biyya keenyatti hojjetannee waa dhaabbannee waa kasabannee jiraachuu hin dandeenyu laashumnee jirra dhaabbachuu hin dandeenyu taa'uu hin dandeenyu hiixannee qoonqoo fudhachuu hin dandeenyu akka keenya dhabnee jirra laafnee jirra ofirraa dhabnee jirra fayyaa dhukkuba biraatiin dhukkuba ergatii hin beekne rakkina keenya biyyaa baanee akkeetti mirgi keenya dhiibamaara waa hin hanne waa hin bunne naman zollomne naman ajjeefne waa ajjeefne haali tokko ajjeefne waa biyyaa baanee akkeetti dararamaa jiru nuti riskii barbaadannaadhaaf gabbaane fanta shiru wal ardeenaa riskii barbaadannaadhaaf gabbaane malee sunnaadhaaf malee waa hanne nama bunne nama ajjeefne nama zollomne fi miti kanaaf jechuudha akka shari'attanii biyyaan nu geessanii ilmaan lammii Oromoos kan beekus kan wallaalu hundumaan nu geessanii mootummaa Itoophiyaatiin nu geessanii akka biyya keetti nu galchitan nu siin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu an hedduu sammuun kiyyaayuu danda'eera dubbataan jiru wallaahi billaahi akkasii akkeetti nama baatii 12 nu amata keenya nu amata kee taaru wallaahi qoonqoon nu fixe bishaan kunoo bishaan akka soo mindaa kunoo kana dhufne bincaan gubaa keessa wallaahi billaahi bishaan kunoo dhaabannee deebiin boolomne jechuudha kan akka soo mindaa bishaan nu fixe kuffii abbaa tokko kuffii guyyaa tokko kanaa ollee kanaa mul'atu jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallaahi billaahi keessa dhufne waa Thank you.